jaalalli namni siif qabu maaliif si jaalataa? Sababni si jaalatu daa'imman sababa maaliitiin si jaalatti? Sababni daa'imman si jaalachuu dandeetteef yookiin akkasuma namoonni si jaalatan maaliif jaalala isaa siif ibsuu didan? Namoonni tokko tokko nama otoo jaalatanuu jaalala isaa siif ibsanii as keessatti wantoonni nuti waliin ilaallu daa'imni hammam nama jaalatu? Daa'imni maaliif nama jaalatti? Daa'imatti maleekatu akka namni sun isii jaalatu maleekatutti midhaan. Daa'imni badheetti yoo si ergitu iddoo adda addaatti yoo si ergitu si jaalatti. Nama hundarraa daa'imman irra guddinaan nama jaalatu qabdi jechuudha. Nama wazim jedhee nama akkanaan hin jaalatu ijoolleen jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii akkam ture iidin akkam ture akka bitata barsiitan alamida alhamdulillah rabbil alamin akka gaariitti zanaan fataa jedhee alhamdulillah gammachuudhaan dabarsuun kiyya inni onneen kiyya qulqulluu ta'ee isa qabadhu miiccadhe uffadhe irratti baay'ee gammade jechuudha alhamdulillah rabbil alamin akka dabarsee akka gaariitti dabarsee akka ajaa'ibaatti dabarsee hadda viidiyoon ani qabadhe isinii dhufee maalinni yoo jettanii jaalalli namni maaliif si jaalataa? keessattuu daa'imman maaliif si jaalatu? Wantoonni kana kaasee viidiyoo kana dubbachuu dhufe wallahi laziin baay'ee tokko gammachuun kiyya kanatti dhagamee jiru baay'ee tokko gammadee dhuguma isuma dhugaa dubbachuuf maaliif yoo jettanii ani wanti kana kaasee namni tokko yeroo si jaallatu namni gurguddaan yeroo nama jaallatu fakkeenya gama dhiiratiin dhiironni shamarraniif jaaladhe daa'imman hamma isiin si jaalatu humtu si jaalatu keessattuu haadha gammachuun komaanii jaalala daa'imman naaf qabdu ibsachuu dhufe jechuudha. Namoonni tokko tokko ijoollee daa'immanii ni jibbu dhuguma dubbachuuf ni jibbu. Ana garuu wallahi alhamdulillah rabbil alamin ka'umsuma kiyyarraa yeroo biyyaatirraa qabee xiqqeenuma kiyyarraa ijoolleen ni jaalladha. Ijoolleen immoo akkasuma na jaalatte jechuudha. Maaliif waan kana kaasee maaliif waan kana kaaftee waa'ee daa'immanii waa'ee jaalala daa'immanii kana maaliif kaaftu jettanii wallahi wanni daa'imman haasa'amee dhumu daa'imman jechuun maleekadha. Daa'imman nama ta'e nama hunda jaalattu namuma ta'eef an wallahi dhazee alhamdulillah rabbil alamin bakka deeme hunda iddoo ta'allee yoo deeme bakka adda addaallee yoo deeme daa'imman jaalala naaf qabdu bakka dhuftee natti maramte wanni kana kaase maatii kana keessaa wallahi dhazee jechuudha. Yeroo mana kana dhufutti mucaan amala qabeessaa bakka akka isaanitti guddisan adda jechuudha. Mucicha akka isaanitti guddisan bakka waa mucaan injiraamiti ilma hangafaa kun xiqqoo wanta jedha ittiin dubbatanii akkuma fedhe taa waan fedhe balleessa waan fedhe bakka yeroo mana kana dhufu akka nama guddaatti isaan wal qabaa turre jechuudha. Wallahi maatii kanar isaan irra wal qabaa turre garuu hadda maatii kana keessaa ka'ee isitu na yaadate jechuudha. Wallahi baay'ee gammade. Ani durumallee ijoolleen baay'ee na jaalatte jechuudha. Wallahi baay'eetti yeroo deemu bakka adda addaa yeroo deemutti mana namaa yeroo deemutti hiriyyama namtii tana taatee mana isii deemna. Yeroo mana isii deemnu otoo hojjettuun mana san keessa hin jirtu ijoolleen dubartii sanii dhuftee natti maratti akkaan ol fuudha akkaan itti habsiisu. Badheettis yeroo deemnee walaga dhugaa baay'ee tokko gammade. Maaliif jaalalli daa'imman namaa qabdu daa'immanitti maleekatu hima akka onneen nama sanii isa jala. Ani immoo dhuguma dubbachuuf ijoollee sirriitti jaaladha jechuudha. Inni ifa naa ta'ee waan hundi addaan naa bahe isa mucaadhaa kana jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko isa galateeffadha. Yeroo hundumaa mootuyyuu mucichi viidiyoo kiyya hordofa jechuudha. Yeroo hundumaa ani gara wantoota irratti irratti yeroo dhoogu wanta isaa irratti bilbila isaa irratti hordofa. Adda garuu hamma inni na jaalatu hamma inni natti hin dubbatu garuu akka nama guddaatiitti hin dubbatu. Ani guyyaa tokko mana kana keessa seenee guyyaa tokko mucaa kana reefu waggaa 7 jechuudha xiqqaadha. Guyyaa tokko hamma dhimbii kubadha. Akkanuma namni akkuma namni hammatu kan daa'ima isaa amma dhimbii daa'ima xiqqaadha godheera. Garuu moonni hin callisa malee yoo waa himuu hedduu ammoo dhufee fiigee natti himaa yoo waa hojjetuu hedduullee akka duraanii san himte jechuudha. Maaliif daa'imman jaalala daa'imman naa qabdu har'a dhibsachuu hin dhufee isuma biraa ollamaa maatiin lamaan warra ollaatii fi maatiin kun waliin jaalata. Mucaa xiqqaatu jira waggaa 5 jechuudha. Akkoo isaatiin hadiyyee kennaa kana kennituuf malee jedhee otoo mana isaanillee sararattanya ijoollee biraatti biyya biraatti jira. Jedhe fiigee akkootti dhufe akkoon balbala bantee jennaan akkoo isaatti hime akkoo isaa fuutee kennaa sanaaf kennite jechuudha.
bakka baay'eetu quftaasee ofuma kiyyaafu hangan hunda ijoollee na jaalatti hangan hunda daa'imman na jaalatti kan jedhu wallaahi baay'eetu gammade dhugumatti baay'ee gammade ani ijoollee nan jaalladha akka namni ijoollee jibbu hin jibbu ijoolleen jaalladha garuu har'a immoo adduma natti ta'e jechuudha isa mana keessaa fi isa ollaa warroonni waliin jaalladha anis immoo daa'ima lama camaadhaa sanillee bakka namni warra ollaa lamaa waliin jaalladha akkuma taphumaaf ijoollee wajjin gadi ba'a malee maatiin lama waliin jaallatu garuu mucichi sun fiigee natti dhufe fiigee haa akka isaatti dhaqee akkasichuun sun anaaf wallaahi asiin gammachuu guddaa otoo isin kennaa naa kennuu baattu kennaa isirraan eegganne maaliif ollaadha waan taateef garuu mucichi immoo dhaqee itti dubbate akkoon isaa sunillee waan inni jedhe isaan guuttee kennaa naa kennitti hin dubbannellee waa tokkollee hin dubbanne mucaan kun itaa daa'imman mana na jaalatti kan jedhu bakka natti dhaga'ama dhugaa daa'imman jechuun malee qara waan beekanii ijoollee waggaa 5 waggaa 4 maal beekan homaan beekan jechuudha waggaa 6 garuu mootiyyuu namni isa nama hundan jaallatanii daa'imman jechuudha nama argite akkanaan ol kaatee hin jaallattu nama argite akkanaan ol kaatee itti fiidu jechuudha kanaaf waa'ee jaalalaa wanni ibsuu dhufee fi kanaaf jechuudha dhugaa akkuma san rabbiin jaalala namaa qabaachuu wallaahi ati keessi kee qulqulluu ta'uudha tokko daa'imman si jaalachuun keessa qulqulluu kee ta'uu beekta maaliif jettee daa'imman nama hunda hin jaallattu nama hundatti dhayxee waarraa nyaattee irraan dhuyduu waarraan fudhattu jechuudha garuu nama jaallattu qabdi ani moo har'a viidiyoon dhaqana maaliif hin jannee maaliif gammachuu kiyya kana dhabsanne kan jedhu natti kana kakaase gama keessanitti dhufe viidiyoo kana hojjedhe jechuudha dhugaa baay'ee tokko gammadee alhamdulillah rabbil aalamiin namoonni dubartoonni bira hojjannullee nutti himan malee hin beekan jechuudha nutti dubbatanii nu waan jedhani malee hamma nuti isaan fayyadnu namni tokko yeroo isaan bira taa'e hamma isaan fayyadu hin beekan itin yaada bakka jiraa miti hin jiru waan akkas jechuudha amala inni tokkoffammaanii amalatti qabaatte daa'imman illee ofirraa loluunii dhiiftee fuulatti guuruu dhiiftee yeroo itti fuula guutuu daa'imman isaanuu sirraa deebi'an maleekatti jedhan daa'immaniti fuulatti hin guurinaa kamuu badheetti sargitee bakka adda addaatti sargitee daa'imman argite taana fuula ifaadhaan simadhu jechuudha yoo san isaanillee hin gammadan sillee qalbiin teessi gammaddi akkasuma immoo gaariitu sirraa ba'uuf ta'a maaliif waan keessi kee gaarii yaaduuf boru ilmoo gaarii argachuu dandeetta hin beekamu yommuu tuyyuu yoo daa'imman argitee fuula guuruu qaamana keessattis daddarbuu jechuudha ka'umsuma keeyyaarra ijoollee ni jaalatti warra bira ture sanillee ijoollee likki na jaalatti isiin ilaa ammallee jechuudha ilaa ammallee walii bilbila akka hiriyaatti waliin haasawna jechuudha maatii san keessaa warra bira ture san keessaa ammas walii bilbilaa waliin haasawna isii waggaa 8ffaadhaan akkas bakka likki na jaalatti kisee tokko jechuudha kisee tokko biyya galee yeroo san suudii yeroo sanitti biyya galee boqonnaadhaaf biyya galee hamma ani deebi'u sanitti algaa isii fi anatu irra bulaa algaa keessi sanir namni tokko hin taa'u akkoon isii natti himti haati yeroo ani dhufe natti himti namni tokko ofii afti daa'imni sun jechuudha ofii afti bakka namni tokko irra hin taa'u hagati deebitutti malee jedhani kisee san jechuudha baay'ee huqqattee yaaddooftee hamma ani deebi'u jechuudha laala daa'imman hamma kana jaalala namaaf qabdi erga ammallee ani achi deemes asis dhufes ammallee anaaf daa'imni sun jechuudha walii bilbilaa walii naasuun akka hiriyaatti jechuudha garuu wallahi daa'imman hamma kanaan ittoo ani isii sirrii jaaladhaan immoo daa'ima san hojjettee san jechuudha sirrii matti jaaladha ilmoo kiyyaatti jaaladha jechuudha maaliif xiqqeen irra anatu guddisee baqa dhugaa sirriitti jaaladha isilleen haadha haati inumaa ijoollee quban qabdu jechuudha maaliif yoo jettanii isin ganama baatu galgala galti bakka yeroo kaan hin bultu bakka boqon namaa qabdu ijoolleef akkasitti isin jechuu barbaade wallahi rabbiin jaalala namaa isinii haa kennu tokko mootuyyuu maanni amala qabaachuudha nama tokkotu gaafa tokko dubartii takkaan akkasiin dubartiin tunis fagoo narraan jirtu foon kiyyaa fira kee itti deddeebi'e itti mana yeroo dhufuu edaa inni dubartii kana hin taasisa
dubartii kan hin taasisu ijoollee xixiqqoo qabdi yeroo sanii maal jedhe isinitti fakkaata maali maal micoon akkanaa galgalallee ganamallee bifti isii hin jijjiiramu amalli isii hin jijjiiramu maali mijattiin akkanaa jedhe akkuma argitetti borus argita akkuma bor argitetti iftaanis argita an dubartii akkana takka argeen beeku jedhe namni kun eenyu akka ta'e guyyaa tokko isiniif fidu jira inshallah biiznillah namni akkas jedheen sunillee ni jira isiin sunillee rabbiin umrii nu haa dheeressu ni jirti alhamdulillah rabbil alamin maalinni ka'umsa maatii keessaa kaataa maatii keessaa jaalala barattaa maatii keessa waa hunda baratta jechuudha maatii keetirraa akkuma maatiin keetti si guddise taata jechuudha akkuma maatiin keetti si guddise yoo waan biraan jiraa miti akkuma bakka akkuma ka'umsi kee maatirraa ka'a jechuudha gaarii taas baadaas taa'us wanni hunduu ka'umsi eessaa ka'a maatirraa ka'eetiin sadarkaa guddaa ga'a yoo amala qabeessa ta'e yoo jaalala namaa ta'e yoo jaalala biyyaa ta'e yoo jaalala ollaa ta'e yoo jaalala waa hundumaa ta'e maatii keessaa ka'a jechuudha yoo kan si guddisee fi kan si argates kan si guddisan maatiin sun akka badaatti si guddisan akkuma badaa sanitti bakka namaa jibbita yoo karaa badarratti si guddisan jechuudha yoo karaa gaararratti karaa jaalalaatti irratti si guddisan immoo ati yeroo hundumaa nama jaalatta jechuudha ati yeroo hundumaa jaalatamtuudha ati yeroo hundumaa nama namaaf ta'u nama ollaaf ta'u nama maatiif ta'u jechuudha bakka maaliif wanni hunduu alhamdulillah rabbil alamin rabbiin in tokko amala qabaachuu amala qabaatti bineensa bosonaa wajjillee hin ga'uta ilmoo namaa dheessiti wallaahi ani waan kana waa'ee seenaa dubartii amma dubbadhee sun immoo seenaan isii hedduudha jechuudha seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha seenaa jabduu qabdi jechuudha seenaa ciccimaa qabdi dubartii akkam akka taate inshallah rabbiin isima san garanumatti isinii fide jedha yaada rabbiin umrii nu haa dheeressu rabbiin fayyaa nu haa kennu fi isillee rabbiin waggaa kuma nu haa jiraachisu inshallah nu jiraatti ammallee nu hunduma keenya rabbiin waggaa dheeraa nu haa jiraachisu rabbiin fayyaa nu haa kennu imaana nu haa kennu wallahi akkanachuu barbaade kanarraa ka'ee waa'ee isii keessa seene tarees keessatti illee maaliif waa'ee isii keessa seentee kan jettan taate waa'een isii seenaa dheeraadha namoonni viidiyoo kana amma dhumaatitti kan dhageeffatte yoo ta'e dubartii akkamii fi nama akkamii akka taate ani isii maqaaman inshallah yoo rabbi jedhe isin fiduuf ta'a kun karoora kiyya yeroo duraatirraa jechuudha inshallah isiniif fidaa jedhe kan karoorfadhe keessa kiyya waan jirtuuf kaka'umsa godhe malee dubartiin kun akka nama akkamii akka taate inshallah isiniif fiduuf jira isin jechuu barbaada alhamdulillah rabbil alamin waa'ee jaalala ijoolleetirraa kaasee jaalala ijoolleessa jaalattu wallahi akkasuma malee kaleessa jaalatte yoo ati fuudhatti guurte akkasuma waa hunduu si katabama kanaaf jaalala ijoollee qabaadha jaalala ijoollee dhugaa rabbii nama gammachiisa ofii keetitti gammadda anarra baay'ee gammade kennaarra dhugaa rabbii dubbachuuf kennaa namitti waa hedduu naa kennite waa hundi naa kennite uffata shaanxaa jechuun shaanxaa tokkoon guunne homtuutti nafne jechuudha maaliif isarra ani kan na gammachiise isa ijoollee lamaanii kanaaf bakka ijoolleen kun akkamitti na yaadatan akkamitti na waggaa kana na yaadan dhuguma isiniin jedha waggaa kana isii malee na yaadan garuu barana mootuyyuu namni soota keessaa akkuma amantaan jiraa miti sootuma soota keessa waa'ee bakka sootuma soota keessa wal fudhachaa deemu otoo bineensa bosonaa wajjillee galtee bineensa kanallee wal barachuun soota keessa amala kee baratee haala kee baratee akkasitti wajjin jiraatta jechuudha. Namni bineensa wajjin jiraatu hin jira lijiraared namucaan suni bineensota wajjin jiraata ani garuu baay'ee tokko dinqisiifadha maaliif nama dandeettii cimaa qabu jechuudha lijiraared nama dandeettii cimaa qabu inni suni bineensota hin sodaatullee bineensota namni kun amalaan dhiyaata jechuudha bineensota kana amalaan itti dhiyaate gara isaatti harkisuu dandeenya kanaaf amala yoo qabaatte taanaan ati yoomiyyuu abbaa feete wajjinis mul'ata yoomiyyuu bakka feetes ni jiraatta bakkuma feete ni jiraatta jechuudha maaliif inni guddaan amala qabaadhu
mana tokko yeroo hojii dhabseentu biyyoota ambaa kana keessatti awwalaaf si daddarban waa'ee mucaa wayii kaasee ture na fakkaata. Viidiyoo hin beekan waa'ee mucaa wayii ijinsi ture achi asitti bilbilee yeroo ani seenee bulii 3-4 biyya kana seenee biirootti deebiin barbaadu jedhe. Maaliif mana san keessa hojii otoo hin taane dubartii miilli isii lachuu cabaatu ta'e ani gonkumaan barbaadu mana san keessa jedhee mucattiin bilbilbiinidha. Nama na qarqaaraa turtelleedha. Nama gaarii turte dhugaa dubbachuuf. Nama kana rabbiin sii laafisa garmatti seen afaan beekee fi miti afaan fi miti mucattiin sun bilbilbiinidha. Biiroo keessa hojjetti. Yooma isaan lakkoofsa gaafa jechuudha. Gaafa ani mana haaraa kana seenu yeroo duraati mana san seenu hedduu lakkoofsa kanaan naa bilbile kun bilbila kiyyaa kun bilbila biirootii jettee lakkoofsa isii naa kennite jechuudha. Isiin sun jechuudha. Dhugaa dubartiin sun nama gaarii addaate jechuudha. Karaa biraatillee nama na gargaartedha. Dhugaa kan akka jedhee dubbadhuun qabu. Rabbiin immoo alhamdulillahi rabbil aalamiin wallaahi nama kana naaf laaffise. Achirratti ani mana sanii gaafaatti waa'ee mucaa jechuudha. Mucaatti bilbiltee wajjin haasa'ee manni sun naan taanetti kun jinsi Itoophiyaa ta'ee mucichaan mana biyyatti illee hin beeka. Gaaf kan wajjin haasa'ee na gorse sirriitti jechuudha. Na gorse maaliif na gorse ani biyya Arabaa ture jira jedhe. Ani biyya Arabaa illee ture jira waan haraa miti rakkoo kan akkanaatti ture jedhe. Ani beekanaan jedhe. Mana tokko yeroo seentu hamma feete afaan beektaa hamma feete waan feete beekti yeroo jalqabaatiif si daddarban jedhe. Maaliif si fattanuuf jedhe. Hammam ati loltaa hammam ati callifta hammam obsa qabda kan jedhu si fattan karaa adda addaatiin jedhe. Maaliif isaanii yeroo si fattasan san keessatti obsa ati qabdu laalanii waan gamaatti hammaati obsitu hammam akka ati afaan namatti deebiftu waa hedduu jedhee na gorsa jechuudha mucaan sun. Wallaahi baay'ee galatoomfadha. Inshallah isallee isiniifitu jira gara giyyoo biyyatti kan deebi'u ta'e gara miidiyaa kiyyaatti isiniifitu jira. Maaliif nama gaarii ture jechuudha. Mucichis nama gaarii ture. Mucattiin as jirtu Filipiinii kunillee nama gaarii turte. Dhugaa dubartiin biyyarraa seensitu sunis nama gaarii turte. Maaliif hojjettan ijoollee kamirra jechuudha. Ijoollee kamirra yoo rakkoon kan guutu taate irratti duute. Bakka kamuu jechuun saba kamuyyuu kan seensiftu biyyoota garaagaraatti irraa seensifti. Saba kamuu yoo xiqquma isiitu kan jechuudha. Anamma dubartii kana bira hiriyoota isii bira ijoollee fidatanii takkitti isii dhiisuu didde. Bakka maaliif yoo waan tokko jedhanii tokkoffaa wayita manaa si baaftu aramni akkasiin arrabsinetti. Isiin garuu araba akkasiin arrabsine gonkumaatti maaliif si arrabsiti? Isii ta'u hin dalayda. Isii ta'uu baatumoo hin dalaydu. Mucatti wayii ijoollee Ugaandaadha na fakkaate. Waggaa 4 daratte. Waggaa 4 daratte biirootti deebite. Maaliif jennaan na arrabsite jaamtiin jaartiin nama guddaadha. Akkana bakka rakkoon qabu jettee. Maaliif si arrabsuun qabdu? Maaliif si arrabsiti? Dubartii jabduu dhugaa dubartii nama gaariidha. Dubartiin ijensii anirraan dhufetunis nama jabduudha. Asuma ammallee ijoollee ani beeku irratti cicciftee kassaftee birrii isaanii ijoollee majechuun caasuun ijoollee ambootii birrii isii birricha 9 irraa fuute jechuudha. Amma achi biiroo kiyyarra saraatanyaa fudhatu hin dandeettu jettee ofirraa beeksifte ofirraa cufte jechuudha namitti sun. Namitti sun amma ji'aanii qarshii 2,000 fa'aa qabatti 2,250 akkana dalagsifti. Saraatanyaan isii bira hojjettu kan biraa baafte jechuudha. Kanaaf komsa ijoolleetti irraa kaafnee waa'ee mucaa Finfinnee deemnee waa'ee Filipiinii deemnee maaliif obsi barbaachisaadha. Obsi baay'ee nu fayyada. Obsi mootu bakka guddaan nu ga'a. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoon kee har'amootiyyuu waa'ee ijoollee jaalallee ijoollee lamaa ijoolleessa jaalattu ofirraa ijoollee yoo sitti fiigaa dhufte hammadhu ofirraan deebisitu jechuu barbaada. Viidiyoo kana mootu laayikii sabskiraayib godhaa please share godhaa koomentii barreessaa. Samoonni jechuudha dhiifamaa biizii ture koomentii dubbisuu hin dandeenye baay'ee biiziidha. Ayyaana wal qabatee hin beektan jedhee yaada. Kanaaf koomentii keessan hin dubbifne warroonni afaan Ingiliffaa isaa fuudhee baradha. Takka jedhee barumsa kutaa takka odoo eegalee natti tolaayyuu amma teknooloojiin tolchee yeroo fi malee yeroo dhabnee fi malee
sa'aatii kan amma fakkeenya sa'aatii kan viidiyoo hojjetatuuf sa'aatii kan viidiyoo godhuuf sa'aatii kan hojii jala sa'aatii kan yeroo hirriballee rafin hirriba yoo rafin immoo rakkoodha hirriballeef yeroo muraasa yookiin sa'aatii 4 yookiin sa'a 5 qofa rafta akka duraan sa'a meeqa rafna amma hirribni illee hin jiru maaliif hojjettanii hirribnis badee jira bakka kan marratti badee gisee kan nama bira deemtaa gisee kan jechuun ijoollee bira deemtii bakka biizii taanee jira. Sinin jechi barbaade mata guyyaa eedatiin akkatti haasa'ee jarri rafanii jiran dadhabanii jiran. Kanamaan kaanii ani immoo taa'ee fiitii hojjetataa jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Biqii galanni haa ga'u. Isima kanallee rabbina laafiseef alhamdulillah rabbil aalamiin. Immoo inshallah gara fuuldura biyya biraa deemnu nu achitti natti tolaa fi toluu hin beeku. Viidiyoo waraabaa fi waraabuu hin beeku. Wallahi du'aayina godha akkan viidiyoo kana. Viidiyoo keessa subscribe kuma dhibba. Gaaf kuma 50 jedhe, gaaf kuma 20 jedhe, gaaf kuma 30 jedhe, gaaf kuma 20 kuma 50 badhaasa qabdu. Warroota na hordofan, warroota yeroo hunda na hordofan, warroota yeroo hunda koomantii ijoo na barreessan bakka fedhellee haa jiraatu badhaasa qaba. Irra guddinni warra faranjii. I love you faranjii, thank you faranjii, Indonesia, China, Philippines. Uganda, Canada, Australia, سبيك برا يا الله دقت أجر سعودية عربية قطر دبي تركيا باكستان إنديا بنغلاديش سبيك برا يا ربي سوريا نجرت بيك والله لازم سوريا نجرت ولا بيكم سو كبرى China جرا all of my friend thank you so much comment like I am happy